Akkaataa piroofaayilii garee markasa daddaati ta'u bifa babbareedaa amma asirratti agartan kanaan dizaayina garaagaraatiin haala bareedaa ajaa'iba ta'een haala barbaadaniin karaa salphaa ta'een aappii ittiin hojjetuu dandeessan yookiin ammoo akkaataa itti hojjetuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya aappii kanaas akka namni baay'een argee waan kanatti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun afaan duraan hordofa. Hayya daawwatan kiyya aappii kanaa gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchiin irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchiin irratti michuu joobis jettanii barreessanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajoo jalaa sinii baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo haala tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanas teessiftaa as lola ta'e koon sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchiin irratti qubee daa saa kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanas suuraa kan sinii suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbufachuudhaaf sirra olutaa gaddeemsa malumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turtii daawulood taatotaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbuufattanii piroofaayilii babbareedaa gartee garee markata adda addaati ta'u bifa piroofeshinaala ta'e jechuudha bifa garaagaraatiin hojjetuu dandeessan.